السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يرتن كبجام توتا في جالة تمتون هردفتوني برسا رما الحمد لله إنك كوت نجاني كي فنجال الله إنك بجادا بكتير تمرس نجاو إجادا وتوتن كيا برم سرا كنا كيسات تيوانا دسمبر سيسو حالا نمني برودا يو إيمو كيسان سني ولين فايدة مترات بيكو تندي سني في أكسما نمني يو سني ولين فايدة مترات نم سني ولين فايدة متروسان إيمو كيسان كيسا أفرا باسوس دندي سني وكم بافتوس دندي سنة دسمبر سيسو هيا daawwattoota kiyya namni biroodhaa iimoo keessan isinii waliin fayyadamutti jiraatu beekuudhaaf iimoo keessan keessa ni galtanii achi booda as gaditti jechuudha fakkii ida'uu kanarratti kilikni gootanii achi booda moor kajoon irra kilik gootanii achi booda seetingis kajoon irra kilik gootanii achi booda account and security kajoon irra kilik gootanii achi booda manage device kajoon irra kilik gootanii egaa daawwattoota kiyyaa kun akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha yoo haala kanaan إيمو لما إيمو صديق يمكن بالبلة صديق فرصني في ده نمني برود أسني ولين فايدة متجراجة شو رسني قاله إجا نمك يا لما قفنا في ده شو ده لقوا ما بالبلة برارتيس إيمو كي برام عليه شو رسني قاله أما يا شو ده نمنا ولين فايدة متروحنا شو ده بالبلة نولين فايدة متروحنا كيسابا شو ده وانت قد شو قبضن أثرت كليك قوتني أتبودا ديليت كجوهنا كليك قوتني أمالي ديليت كجوهنا كليك قوتني أمالي أوكي كليك قوتني أمالي كودي رسالة إسني فرق يجودا إيش اسمه بالبلا لاكوس بالبلا كيسن رات إسني فرق يجودا كودي إسني قاله أما كانوا أكو مسألة ترجع يرتني يجودا إيمو تكوش كنا قفاتو يرجو أنا قفاتون فايدة متر يجودا إيمو كي كنا نمنا ولا فايدة متهنجرو يجود حالا كنا تهكو فايدة إسني باسه إسني ما قفاتون إيمو كيسن فايدة متر يجود نم إسني ولا فايدة متهنجرو غرو يو لما سدي حالا كنا إسني باسه حالا مسألة إسني تقرسني يجودا نم إسني ولا فايدة متر يجود haala kanaan namni biroodhaa yoo imoo keessan isinii waliin fayyadamutti jiraate beekuu dandeessanii akkasuma immoo haalumaan amma isinitti agarsiise kanaan yoo namni isinii waliin fayyadamutti jiraate ofirraa nama keessan baaftanii akka namni sun imoo keessan gonkumaayyuu itti deebi'ee seenuu hin dandeenye gochuu dandeessanii jechuudha. Ni galee. Egaa daawwattoota kiyyaa isinii gara jeetiin abdii qabaa barnoonni keenya kun har'aa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa yoo ta'an sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dabatinaadha. Akkasuma barumsa keenya sunitti viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan waliif dabarsuun dabatinaadha waan hordoftaniif galatooma.